Egaan kabajamtoota daawwattoota qophii kennaa kan hordofaa jirtan sagantaa Oromiyaa Taalent Shootii. Sagantaa kana jalatti immoo qophii dorgommii sirbaa fi shubbisaa malee namoota dandeettii adda addaa qaban asitti keessummaa goonee isiniif dhiyeessina jechuudha. Sagantaa kanarratti keessummaa qophii kennaa har'aa kan taatee nu cinaatti argamtu weellistuu Faayoo Mootiiti. Garuma Faayootti isin deebisaa. Faayoo baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegda. Egaa keessummaa Oromiyaa Taalent Shoo taatee asitti nuuf argamuu keetiif guddaa galatoomi siin jenna. Mee Faayoon Mootii eenyudha? Daawwattoonni akkasi baraniif Faayoon eenyu haa jennu mee? Faayoon weellistuudha. Kan itti dhalattee guddatte magaalaa Shaashamanneeti. Kan gara aartiitti makamte immoo isii xiqqoo taateeti. Mee yeroo xiqqoo taatee gara sirbaatti seentu yaadatta yookaan sirbi yeroo jalqaba yeroo xiqqeenyaatti weelliste si dura dhufaam? Silaayyuu hin dagattu. Waan yeroo xiqqoo taatee hojjetaa turte hin dagattu. Inni dura mana keessaan ka'e. Mana keessaa gara mana barumsaatti. Mana barumsaarraa gara hawwisootti jedhaatumaan sadarkaa kanatti dhufee jechuudha. Hawwisoon magaalaa Shaashamannee keessatti argamuu fi kanatti ittiin jalqabde hawwisoo Shaashate moo hawwisoo biraattu jira? Inni jalqaba hawwisoo ganda dhaabatteetu jira. Hawwisoo Roobalee jedhaniiti ganda keessa dhaladhee guddadhe keessatti fedhiidhuma qaban irraa ka'ee walitti gurmaa'anii hojjetaatiin turan. Egasii booda gara hawwisoo Shaasheetti akka ol guddadhuuf miseensa hawwisoo Shaashee warroonni hangaffan naaffeeraniiti. Egasii booda gara Shaasheetti makame. Ammas hawwisoodhuma sana keessa jirta moo? Waan akkasiitti. Galatoomi. Mee jalqaba sirbi jalqaba ittiin gara ummataatti seenteen yookaan immoo uummanni sirraa fudhatee ittiin si jaalate akkamidha? Akka carraa ta'eeti uummatatti kan ba'uuf hin deeme sirba isaa reegee wayii ture. Miidiyaan yeroo san qabnu na harkaa kuffisee. Yeroo duraa sadarkaan qulqullinni kiliippiin afaan Oromoo arreenjimentii meeshaa muuziqaa ittiin hojjennullee hojjetamus ammas hanga ammaa kana ga'uu dhabuu danda'a waan ta'eef hangasii asitti immoo sirboota hedduu hojjetteerta. Egaa sirba hawwisoowwan ganda keessa jiran akkasuma immoo gara hawwisoo Shaashettis dhufee akkasumatti jalqabe naan jette kiliippiiwwan adda addaa hojjettee jirta. Kiliippiiwwan ani harki keessa tiisoleen jira sirbi aadaa Arsii akkasuma Chuchukka maal Gujii Baaleewoon jira Magaalaa fi Mootii kiliippiiwwan kun daawwatamaa jira yeroo ammaa. Mee isaan keessaa kiliippii kamiitu sitti tolaa? Wal caalchiftaa sirboota kee? Sirriitti wal caalchisa. Sababan qabammoo. Sababni isaa keessaayyuu sirba Mootii baay'een jaalladha. Inni lammataallee itti faajeera uummannis isaan nabeeke waan ta'eef Mootii baay'ee. Mootii jedhu. Mee sagalee keetiin Mootii nuun jechuu dandeessaa? Mil'umsa abdiin sitti hammaate mil'uusaa tulfiina baate sodaasa diinhundi warwaate arjuma waaqa Oromoon burqaa geeraree didaan kiyya mirgaan galee malaani geeraree didaanii mirgaan galee malaani geeraree didaan kiyya mirgaan galee malaani leenjisoo diigaa hoogganaa mirgaa. Namatti toluudha. Mee gara sirba kanaatti yoo deebinu sirba Mootii kana maaliif Mootii jetteen? Atis Faayoo Mootiiti. Wal fakkaataa? Waan Mootiin jedheef qaba. Amma yeroo baay'ee muuziqaa jechuun waan keessa kan kee jiru waan si mudatee fi waan hawaasa keessa jiru yeroo itti baastee waan itti hojjettudha. Inni dura Mootiin abbaa kiyya. Inni Mootii wanni jedheef Mootii baay'een jaalladha. Baay'ee tokko jechuudha. Abbaa kee? Abbaa kiyya. Garuu akka carraa waan narra hin jirreef waan du'aan boqotanii jiraniif keessa kiyyatti baasee iseen ibsuuf barbaade akkasuma immoo gara aartii gara muuziqaatti illee hoo deebite hiika mataa isaa qaba. Mootiin goota akkasuma mootonni jiran kan hooggantoonni duris kan ammaas jechuudha. Gootota gara goototaattis yoo deebine gootota faarsitee jechuudha. Sirba kana gara sirba kanaatti yoo deebinu meeshaa muuziqaa qindeessuun jira.
akkasuma immoo kiliippii isaa waraabuun jira walaloo fi yeedaloo hojjechuun jira mee kana uummataaf nu ibsime. Sirbi mootiin akka bareedaa dalagame arrangementii isaa Ibraahimtu dalage. Ibraahim Saidtu dalage walaloo fi yeedaloo irraa hookaane bu'uura isaa kan muuziqaa godhe Risquu jedhama gurbaa cimaa wayitii yeedaloo keessaas anis harkaan qaba walaloo keessaas harkaan qaba fiixaa tashoollee jedhanii jira saayibni kiyyallee nam sadiin irratti hojjannee namni biraas jira yaada ijaaraa nu kennanii akka muuziqichi kun muuziqaa ta'e bareedee uummata biratti haala gaariidhaan akka dhagahamuuf namoonni na cinaa dhaabbatan haga nam sadii afuriitiin hojjanneeyyu. Kiliippii isaa waraabbiidhaaf viidiyoo isaa waraabuu editingii isaa yoo ilaalu baay'ee bareedaadha. Daawwachiisuu dandeenya daawwattoota keenya sirba kana. Gara kiliippii isaatti yoo deebinu sadarkaa isaa eeggatee hojjetameera jettee yaaddaa? Sadarkaa isaa eeggatee hojjetame yoo jenne dhugaarraa lee baay'ee nu fageessuu baatus guutumaan guututti waan sadarkaa isaa eeggatame jedhee afaan guutee dubbachuun amma isaa kanarra osoo ta'eeti daran san caalaa dalagaa waan jedhutu na keessa jira. Inni dura humnis jira, hubannoon namootaa jira, wanni garaagaraatiin wal qabatee bu'aa bahiin hedduu kiliippii tokko gaaf baatu wanni si mudatan hedduu jira. Sanni keessa darbee hammana bareedaa ta'e garuu amma irra osoo ta'eeti uummanni keenyas waa hedduu hubatee jira gaafati kiliippii waraabuuf dhaqee bakka wayii geette kan si cinaa dhaabbatu kan si deeggaru argita. Already kiliippichi haga hojjetame waggaa tokko wayii ta'eera. Yeroo san wanni jiru wanni amma jirullee xiqqoo garaagarummaa qaba amma osoo ta'e daran bareechee hojjechuu danda'a. Kan biraa immoo kiliippii keetti yoo deebine sirbi magaalaa hoo jedhus sirba baay'ee daawwatamedha. Miidiyaalee adda addaa irratti daawwatamaa ture yuutuub irrattis jiranatti fakkaata. Kanaafuu gara baaleetti yoo deebinu gara sirba kanaatti haa deebinu sagalee isaarraa jalqabne jechuudha. Magaalahoo ilma mirgaaya mataa gootota magaalahoo ilma mirgaaya mataa gootota hasaasetiin qilleensatu waa'ee kee dubbata hasaasetiin qilleensatu waa'ee kee dubbata gootutu dhibba ati kumaa gootutu dhibba ati kumaatama yoogiyya taate baasi kumaa yoogiyya taate baasi kumaa akkamtu dhaama akka kiyyaa akkamtu dhaama akka kiyyaa kootu na laali dhuftu fayyaa kootu na laali dhuftu. Hedduu namatti toluudha sirbii baalee kun jechuudha. Yoon laalu sirba kana yoon caqasu akkasuma immoo sagalee kee amma nuuf weelliste kana yoon dhaga'u garaagarummaan inni qabu hin jiru. Yeroo baay'ee weellistoonni tokko tokko yeroo sirba hojjetanii effektiitti dabalaniiti sirba sanarratti gargaaramanii sagalee isaanii kan qaban sanarratti dabalata bareechuudhaaf kan hojjetan jira. Ati akkamiin argachuu dandeessa kennaa sagalee kana? Sagalee inni duraa kennaa waaqaati. Inni lammataa immoo galanni agusoo shaasheefaa ta'u yeroo gara yerootti shaakalla. Sagalee kee gaafa deddeebitee shaakaltee immoo ni bareeda. Inni sadaffaan immoo sirboota dhaggeeffadhu. Sirboota gaggaarii dhaggeeffadha. Sirboota nama fuuldura jiranii dhaggeeffadha. Sirboonni ati dhaggeeffachaa turte kan weellistoota nu dura jiranii kan yaadattuu fi fakkeenya naaf ta'a weellisaan kun kan jettu yoo jiraate? Yeroo baay'ee sirba Ilfinesh Qalloon dhagaa artistii teenya kabajamtu Ilfinesh Qalloon dhaggeeffadha. Hamalmaali sirboota isii afaan Oromoo hedduun dhaggeeffadha. Steej irratti illee yeroo baay'ee isa fayyadama. Kan Doktora kabajaa artist Alii Birraas ni dhaggeeffadha kan nuus kanniin dhaggeeffata sagalee isaanii akkaataa bayii isaanii buusanii baasan amma artistoota amma yeroo amma keessa jirruu fi artistoonni fuuldura jiran immoo garaagara wannaan isaa keenyamaaf akka isaanii hin taane waan jedhu waan keessa jiruuf yeroo baay'ee deddeebi'ee dhaggeeffadha jira. Kanaaf mee weellistoota fakkeenya si ta'an kana keessaa sirba isaanii kan irraa natti tolaa yookiin fakkeenya akka gaariitti naaf ta'eera jettu kan Ilfinesh Qalloos haa ta'u kan Hamalmaalis Alii Birraas haa ta'u isaan keessaa mee tokko kan eenyu? Kan artist Ilfinesh Qalloon isin jedha. Safuu dhakaa jaalalaaf safuu
nanjiisa malee halkan hin rafu guyyaa taa'ee bohaako baako raasee na urgufaa garaako safuu na baako safuu dhakaa jaalalaaf safuu ani homaa namni midhaanii na nyaadhaan dhugaa bishaanii jaalala isaatu na hoogisee halkanii guyyaa na boochise boyeni mimman kofa chasa jaaladhee garaa ufraasa irriban kaabol kan hin rafu safuu jaalalaaf safuu. Egaa faayoo hedduu galatoomii sirba Ilfinesh Qannoo kana isheen gaafanne irra deebitee haaromsitee sirbuudhaaf. Ammaaf hin gaafanne namni na dursee haaromse illee jira. Fuuldura garuu akka gaariitti waan dalagna fakkaata humna kiyya. Mucayyoo isheettu haaromse Bisriyaanis tuttuxxeetti. Mucoo irra darbee na dhaqqabe akka gaariitti humna kiyya maallaqaanis ogummaadhaanis gaafa cimsadhee waan gaarii hojjechuun fedha. Inni guddaan fakkeessanii yookaan immoo walaloo fi yeedaloo qixa sirrii ta'een weellisuudha sagaleedha inni guddaan jechuudha. Mee gara kilippiiwwan kee kan biraatti yoo deebinu tiisoleen jira chuuchukkaan jira isaan kana keessa mee sirba tokko. Tiisoleen akkuma naannoo keenyaatti akka aadaatti akkuma maqaa isaa tissee oole gara hiikaatti yoo deebine jechuudha. Inni duraa immoo akka naannoo keenyaatti sirba jalqaba sirbamuudha yeroo cidhaa yeroo sagantaa garaagaraa sirbamuudha isarraa isinii jedha. Sirba aadaati. Sirba aadaa Arsiiti tiisoleedha. Tiisolee hayo tiisolee hayo wedundura hayo tiisolee hayo jala itti Tiisoleen sirba aadaa Arsiiti jechuudha. Hiika isaa akkanatti himtetti tiiseen oolee. Tiiseen oolee tiiseen gaafa loo. Tika oolee. Okay. Gara sirba biraatti yoo deebi'u sirbi aadaa Gujii jira chuuchukkaani. Mee akkamitti kan Arsii hojjetteertaa kan Gujii hojjettee jirtaa Baaleen jira Mootiin jira godinaalee hunduma waliin ga'uu yaaddeettamoo akkam? Aga shanii wayii hojjedheera Hararraa ka'ee Arsii Gujii imaleera Gashawaa hoo danda'e hundayyuu waliin ga'uuf kan deemaa jiru yeroo dhiyoo keessatti illee kan hojjetamanii jiru Gujii illee gadi bu'ee gahee dhufe yaadaan. Of duraaf kanatti aansee sirbi aadaa natti hojjettu yookaan immoo ammayyaas haa ta'u kan kamiitiin isaa eegan? Amma haga 7-2 kana keessatti sirbi aadaa guutuu Oromiyaa hammate sirbi tokko jira kan haala yeroo irratti hojjetame. Hojjetameera? Hojjetamee jira yeroo dhiyoo 7-2 keessa kan hojjetamu kan uummata dhaqqabu.
Achii booda ammoo kan godinaalee na hafan itti fixuun yaada. Eegasii booda gara albamaatti seenuun fedheeti. Albama guutuu kilipii guutuu isaa yaadde? Guutuu isaa yaadee jira. Okay, ittiin si haa ga'u jenna. Egaan kabajamtoota daawwattoota qophii keenyaa kan daawwachaa jirtan qophii Oromiyaa Taalent Show keessummaa Oromiyaa Taalent Showti kan na cinaatti argamtu weellistuu Faayoodha. Mee Faayoo dhumarratti wanti dhaamtu yoo jiraate sagantaan keenyas gabaabaadha. Wanti uummataaf dhaamtu yoo jiraate kan hafe jira yookaan aartirratti dubbachuun qaba waan hafetu jira yookiin ani irraa hambiseera yoo ta'e waan dhaamtu yoo jiraate. Wanni an dhaamu uummata keenyaaf Rabbiin tokko nu godhe gargar akka nu hin baasneedha. Afaan tokko nu ta'e akka afaan nu hin taane waan amma arganni kana cimsinee akkamitti gara fuulduraatti deemuu ni qabna waan jedhu qeerroon keenya qarreen keenya tasgabbaa'ee waliin mari'ataa socho'uudha qabnaan jedha. Karama kamiin irratti iyyuu waliin mari'achuutu nu fayyada waan ta'eef gama aartiitiin immoo hoo dhufe warroonni taayilantii qaban jiru. Dubartoonni kan akka kiyyaa hedduu jiru kan fuulduratti ba'anii bakka keenya bu'uu danda'an bakka artistoota gurguddaa bu'uu danda'an hedduutu jiru. Taayilantii isaanii baasanii itti fayyadamuudha qabanii iddoo jiranitti bakka jiranitti gara nama aartiitti siqanii nama isaan fuuldura jiru mari'achiisanii waan gaarii akka hojjetuu qaban. Amma yoo ilaallu lafa gurgursiisanii horii gurgursiisanii iddoon taane deemanii yeroo muuziqaa hojjetanii waan hin taanetti baasii hin taaneef saaxilamanii maqaa aartii jedhu waan biraatiif nu kennanii galantu jira. Yeroo kana godhanne taayilantii keessan baastanii hojjechuudhaan nama isin fuuldura jiru mari'achiisaa ba'aa hojjedhaa waan hojjechuu qabdan hojjedhaa. Aartiin uummata keenya keessatti iddoo guddaa kan qabu aartiidha. Aartii jechuun ni beekna afaan ittiin ibsinu iyyuu hin qabnu. Kanaaf warroonni nu dhaaluu qabdan jirtu bahaa dubartoonnis dargaggeessi dhiirris yoo baatan garuu kallattii sirrii ta'ee qabadhaati nama isin fuuldura jiru mari'achiisaati waan gaarii akka hojjettan isinii dhaaman. Egaa inni guddaan amma kan daawwachaa jirru sagantaa Oromiyaa Taalent Showti. As jalatti immoo namoonni dandeettii adda addaa qaban kan shubbisaa kan sagalee kan diraamaa kan walaloo asirratti dhufaniiti kan isaan irratti wal dorgoman jechuudha. Miira wal dorgommii uumuudhaaf inni kun jalqabuu isaatti immoo atimee dhumarratti wanti kana wal qabsiiftee dubbattu jira akkuma dura waan kaasteef kan si gaafadhe. Waan bareedaadha. Waan jajjabeeffamullee qabu. Waan keenya immoo numatu qabaa jabeeffata. Inni dura faayidaa hedduu qaba. Inni tokko eenyu akka ta'an hojjechuu danda'an immoo hin danda'anii iddoo itti adda baafatanidha. Inni lammataa immoo aartummaan keessa jirru kuniyyuu hagamtu ala jira hagamtu as bahee hin jirru meeqatu bahuu qaba karaa miidiyaatiin bahee meeqatu barachuu irraa qaba faayidaa hedduu qaba. Kanatti immoo fayyadamnee waan keenya ol baasnee kan irraa barsiisnu kan irraa barannu kan beeknu barsiisaa. Fakkeenyaaf gaafa godina Arsii Asallaa deemame waan achitti raawwatamu Harargeen warri ta'anii taayilantii kana TVdhaan daawwatanii irraa baratu. Arsii maal akka fakkaatu Arsiin akkamitti akka hojjetaa uffannaan Arsii maalidha. Ni Oromiyaa hunda naannaa waan ta'eef miidiyaan kun gaafa kana aadaa waliillee shift wal jijjiirraallee ta'a. Inni lammataa waan ba'uu qabuun baha ijoollee dhokatan bahuu danda'u. Fakkeenyaaf daddaraaroo kana dura hoo kaasne namoota hedduu baasee jira. Eessa gahanii waan jedhu san warma keessa tureetu beeka warra waan san qabateetu beeka addaan citee bade waan ta'eef inni miidiyaan kun ammoo inni jalqabe waan bareedaadha. Aartii keenyas ni cimsaa namoota aartii fedhii aartii qaban ka dandeettii qaban illee baasa waan gaariidha. Miidiyaan kun itti cimee irratti hojjechuu qaba. Waan jajjabeeffamuu qabu hin jedhu. Keessattuu sagantaan kun ETV irratti sagantaan afaan Oromoo adda citee ture kana dura qophiileen garaagaraa daawwatamaa turanii yeroo ammaa kana immoo deebi'aniiti kan
isaan qilleensa irratti argaman jechuudha. Isaan keessaa immoo akka dhaabbata keenyaattis sagantaa Oromiyaa Taalent Show kana jalqabamee itti adeemamaa jira jechuudha. Kanaaf yaadannoo kenniteef galatoomsiin jenna. Egaan kabajamtoota daawwattoota qophii kennaa kan daawwachaa jirtan Oromiyaa Taalent Show qophii keessummaa Taalent Showti. Keessummaan keenya torbee har'aa weellistuu Faayoo Mootii turte. Faayoo Mootii as toora kanatti argamtee gaaf deebii nu waliin gochuu isheetiif guddaa galateeffanna. Faayoo maqaa uummata si daawwatu kanaatiin galatoominsiin jedha. Ulfaadhaa galatoomaa isinis waan na filattanii keessummaa keessan na godhattaniif jaalalli kiyya guddaadha. Galanni kiyyas guddaadha. Baay'ee galatoomaa miidiyaa jaalannu waan ta'eef miidiyaa uummanni keenya yeroo ammaa jajjabeessuudhaaf daawwataa jiru waan ta'eef baay'ee sin jaalladha. Yawa gagara garba sidom sengada huluke tunu nagugne toltunu no wane ninganati umangana marabitunu toltu dafata fatne tola tuluf marga gafadula bahu siwa madawa gaho rabiyo anu mirga ngale simfa fadewa gaho rabiyo gafadula bahu siwa madewa gaho rabiyo anu mirga ngale simfa fadewa gaho rabiyo gigise ho robe ho lolase ho dige ho motina ga duga dursamude ho motina ga duga dursamude ho dursite ho mote ho fironte ho ifte ho motina ga duga dursamude ho motina ga duga dursamude ho ayetadi ayentola walama kai amma tiri sirba alama sirri sirna umama la sirba lola la naratola la tusife la sirri dufe la sirba lola la naratola la tusife la sirri dufe gafadula bahu siwa madewa gaho rabiyo anu mirga ngale simpa fadewa gaho rabiyo dursite ho mote ho fironte ho ifte ho motina ga duga dursamude ho motina ga duga dursamude ho dursite ho mote ho fironte ho dursamude ho motina ga duga dursamude ho
Utu jaarsummaa araara bareeffanii Nagaa fayyaa afaan kiyyaa alaa maaloo deessanii Odaa guddaa abbaa kiyyaa abbaa rabbi beekanii Dhuftee murtiin